السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشمار كفون وردفتوتا في كبزمتوتا رزان أورو درجرتو سنين جدا هر قافلة هدو كان إرد الدبي قافتم كيستو شمران كينا كان بيا على جران بيا قالوا بربادا أكسوما قائلة بربادا باية ميداميك أمنكية همبريد فيزيكالا قبو فوليكية باية نقول قولا يوكينا موتو يودو لتي نفكاتا نموني هدو قافية دادا كيسا نقافتن كرو كومانتي بريسو هنسال فدوكين هنكام فده كان جداني دا كان في هر جتشو شمران قوتو كان اسم برباجس يوكين كان فيدمو قبدان ولا ما جتشودا أسيت كارجتان أنا نيدو دا أنا نيدو قبدي هادو فمالي غيرو وروتا أنا أرجعشو هندان ديني فكينيا في جولك إن كان بيجي كيس جران شمران بيجي كيس جرتانيس بيوتا الدنيا كان جوبا جرتان فأنا مودي دندتني أكسمامو وروني أفان أورمو أجيتان هاسهان هاسهات رو كان شير ولي جوتشود أكسمامو ملتولي حركة كان أرجسي ساجرو ملتو لايكي كوبول غرغرو سمالي سبسكرايب في أكسمو ملتو بالبلاسان شقاسون هندي كيسانو يوجتشودا akka wal yaadachiisnu ooriyoota keessa yaadachiisa kanaaf jalqaba irratti kani godhuu qabnu aanan niidoo namoonni argachuu dandeettan maanka lama osoo hin gugguutiin maanka lama jechuudha yookiin maanka tokkoo fi walakka qopheeffanna asirratti kan isin himuu qabu hanga xumuraatti viidiyoo namoonni ilaaltan waan hedduu argattan kun ataraadha ataraan hedduu qaama keenyaaf faayidaa kan qabuu fi akkasumas albuuda hedduun kan badhaadheedha keessattuu pirootiinii baay'ee ol kahaa ta'e kan qabudha pirootiiniin ammoo tuyyuu gahee guddaa kan hormoonii keenya tabsiisuuf fakkeenyaaf akka harmaataa fi boqoo dagaagsuu fi akka haaromsuuf hedduu kan nu gargaarudha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namoonni keenya hedduu isaa kan hin beeknedha manuma keenya keessatti karaa salphaan daayina garuu osoo ndaakin viidiyoo kan isiniif hojjetaa jiru kunoo daakama waan qabuuf jechuudha yookiin viidiyoon dheeraa waan ta'uuf hin hifattan jedhe akkasuma anillee hin hifadha jedhe erga daakama qabaadhe haaluma kanaan agarsiisuu fi akkaataan itti daayitan ataraa ho'istanii jechuudha haaluma salphaa taheen erga inni qabbanaa'ee jedhe maashina kamitti daayitanii ataraa qofaa miti waan hedduudha jechuudha kan fayyadamnu qaama keenyaaf viidiyoo dabareedhaan qabadhee sinu dhufa ataraa maankaa tokko aanan harcee maankaa lama yookiin maankaa tokkoof walakkatti ataraa daakamaa maankaa tokko goona jechuudha kana qofaa miti yeroo hedduu kan hojjedhu akkasuma kan irraa dubbadhu faayidaalee hedduu kan qabu keessattuu harma fuula keenya qaama keenya diriirsuuf walumaa galatti haaromsuuf akkasuma namoota dhiiratiif illee humna gaarii kennuuf jireenya isaa keessatti hojiifis ta'e akkasuma gammachuu gaa'ela keessatti kunniin hundi isaa baay'ee bareeda daa'imman keenyaaf illee faayidaa guddaa kan qabu kun xiqqaa guddaa hin jiru garuu shamarran keenyatu gaafii adda addaa nagaafatan qaamni kiyya na badee dubartoomaa bahee gogee dhumadhe keessattuu jechuu hiriyoon warroonni tiktookii hojjetan guutuun isaanii baay'ee fuulli keenya achirratti kan uf dhiinee uf argisiifnu malee kan adda addaati jedhanii waan hedduutu jira kanaaf keessan gaafatamee dubbachuu na uf kolchaa isiniin jedha akka fakkeenyatti namni fakkeenya haa godhanuuf gaafii keessan akkaataa isin na gaafattan ibse wantoota hedduu waan gaafamu ani koomantii fi akkasuma barreeffama qabadhee hin dhufu jechuu in jaaladhullee isinuu rabbii jedhi naan jettanii anis hin jaaladhu kanaaf kan asitti argitan kuni akkuma asitti argitan saliiqa yookiin simsimis maankaa tokko itti goona simsimiin kuni namoonni tokko shuunfadha naan jedhan lakki shuunfam simsimiidha shuunfan qoricha yookiin ammoo tuyyuu qorsa qofa simsimii jechuun ammoo tuyyuu gosa nyaataa akkaataa talbaa fi akkasuma jechuudha aananicha san burcuqqootti naynee bishaan oo'an xiqqoo aanan san oo'isne booda sanii simsimii maankaa tokko akkasuma ammoo tuyyuu ataraa harcee ataraa maankaa tokko simsimiillee harcee daayinii simsimii yookiin saliiqa hedduu dalagee jira jechuudha ka namoonni viidiyoo kiyya hanga ammaatti hordoftan ni beeytanii namoonni hin beekne viidiyoo kiyya jala deemuun haadha kataatan ammoo hin argattan jechuudha saliiqa yookiin simsimii baay'ee ibsee jira baay'ee irraa dubbadhe kanaaf faayidaa hedduu kan qabuu fi akkasuma ammoo tuyyuu walitti dhaabdanii ji'a tokko yoo dhuydanii jettan hedduu kan bu'aa hedduu fayyaa irraa argattanii fi dhiiga keenya qulqulleessuuf ta'e akkasuma ammoo qaama keenya bareechisuu fi namoonni aanan gonkumaa guutumaan guutuutti dhibbaan argachuu hin danda'u jettan hataraa burcuqqoo tokko fidattan jechuudha. ufumaa keenya aanan haala salphaa taheen manatti hojjetannee akkasuma ammoo dhugus dandeenya maatis dhubaasuu dandeenya karaalee hedduun hanga xumuraatti viidiyoo kana namni laalee xumure baay'ee hin rakkatu aanan dhabus aanan haala salphaa taheen manatti hojjanna har'a walumaan aanan kan hojjannu ta'a obboleeyyan kee hanga dhumaatitti subscribe gochuun akkasuma laayik mallattoo bilbilaa cuqaasuun hundi keessan warri maatii kootaatan galatooma laayik godhaa bakkee
qubaan agarsiisaa jira har'a milikkita wajjin isinii fide maaliif jennaan viidiyoon kiyya like hin godhamu akkasuma immoo tuyyuu subscribe laafee jira jechuudha galatti nama biratti tarii viidiyoon kiyya jaalatamne kanaaf ataraa bishaan erga itti naqnee bishaan ho'aa itti naqnee bulchina galgala itti naqnee bulchine jiidhicha yookiin ataraa erga nuu jiidhee haala kana taheen burcuqqootti naqannee burcuqqoo tokko dabarsuun qabnu safarree maashina juusii yookiin maashina asiirota adda addaa itti daakkannu haala sitti argitan kanaan qopheeffanna hundi keessanuu hanga xumuraatti viidiyoo kana yoo ilaaltan hedduu kan irraa fayyadamtanii fi irraa barattanii namoonni isin har'an fayyadne bor isin fayyada keessattuu shamarran isin hin dabrin abbaa manaa keessaniifis tahee isiniifis baay'ee bu'aa qabeessa bishaan itti safarra bishaan burcuqqoo meeqaanuma wajjin bu'aa hanga xumuraatti takka jennee yoo bishaan kan itti naqnu tahee burcuqqoo 3 nu barbaachisa kana jechuun litira tokko hin gahu jechuudha juukiin kun kan inni fuudhu kan juusii litira tokko garuu ammootuyyuu shumburaa burcuqqoo takka itti naqne waan ta'eef bishaan burcuqqoo 3 itti naqne burcuqqoo meeqatu litira tokko ta'a burcuqqoo 4 haala salphaa taheen aanan litira tokko mana keenya teenne kan hojjetannuu fi akkasuma ammootuyyuu fayyaa gaarii fi faayidaa gaarii kan irraa argannu isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oro hanga xumuraatti obboleeyyan kiyya yoo ilaaltan laayik gochuun akkasuma ammoo viidiyoo hedduu kan irraa barattanii fi irraa fayyadamtanii kuno haaluma margtan kanaan walumaan daayinee kan walitti deebineedha amma hoomacha qaba akkuma nama aanan saa ilmate har'a sa'uma barruu ilmadhe jechuun keessa waan hin oolle booda san distii qulqullina qabdu asirra distii qulqullina qabdu foolii nyaataa foolii urgooftuu garagaraa yoo jedhu namoonni tokko madaamii diya distii haarayaan qabdu kana jechuun distii qulqullina qabdu jechuudha distii foolii nyaataa sirri keessa saamunaan gadhiqa distiitti naqnee ibiddarra kenna ibidda jechuun ibidda laafaa harkas osoo irra geettanii kan isin gubuu hin dandeenye baay'ee laafaa ta'erra kennee aanan kana daqiiqaa 10 yookiin daqiiqaa 8 oo'isnaa jechuudha aananichi kun sababni isaa ataraadha bilcheessuuf jechuu akka garaanuu qabne yookiin wantoota adda addaa isin hin jennee fi asirratti aanan kun hedduu namoonni lafeen isin dhukkubu aanan amma hojjetaa jiru kun jechuudha namoonni lafeen dhukkubu dugdii akkasuma immoo jilbii ceekuun sababoolee garagaraatiin hir'inaa akkasuma viitaamin D viitaaminoota adda addaa isaanirraa hir'ateen shamarran keenya miidhaa adda addaa qaban akkasuma abbaa manaa keessanis obaasuu ijoollee keessanis hedduu jechuudha yeroo har'a aanan dhabamee wariinis badee jira haala kanaan karaa naannahaatiin fayyadamnee aanan adda addaa fayyadamuu ni dandeenya aanan loozii akkasuma immoo aanan shumburaa aanan hedduudha jechuudha hunda isaatu inshallah ta'ala karaan haaluma kana waan ta'eef yoo rabbi fedhe isiniif hojjedha taanii kan itti aanu ammootuyyuu shumburaan dhimma kootiif waan barbaaduu fi hataraa jechuudha ofii kiyya borcii fixuu waan barbaaduuf namoonni borcii qabdan borcii isinirraa fixa booda sanii saffaaya yookiin dhimbiibba haala kanaan qopheeffannaa shaashiin tuni biyya arabaa keessatti baay'ee jirti jechuudha midhaan qimamii shoorbaa yookiin amma ramadaanni dhufaa jira urgooyitu ittiin guduunfas shaashii saniidha namoonni hedduun hin beeytan jedhee yaada shaashiin tun nyaata qofaatti qulqullina qabdi isii saffaaya irra keettanii isirratti naqxanii midhaan kun karree foomachaa gattaa yookiin ammootuyyuu dhimbiibnee yoo jenne dhama isaati jechuudha dhama qofa bishaan qofa keessaa fudhanne kuno midhaan suni karreef daayinee walumaa galatti ataraan firiin wanni ataraa ta'e silaa jiraan sun daakkame kuno asitti hafe jechuudha dhimbiibbaa lamaan dhimbiibne shaashiin kun bu'aa kan qabuu fi akkasuma ammootuyyuu zayitolee hedduulee ittiin dhimbiibachuu ni dandeenya baay'ee rakasa jechuu keessattuu shamarran biyya arabaa jirtan arabni urgooyituu shoorbaa shaashii urgooyituu shoorbaa keessa buusan akkasuma qimamii jira yookiin urgooyituu jira kan ittiin guduunfanii shoorbaa keessatti itti fayyadamanii maashaallah tabarakallah kuno haaluma ammasin argitan kanaan mee ijuma teessanii ilaala kuno gogee jechuudha cuunfamee keessa firiin isallee gadi hin baane akkasuma ammootu bishaan isallee keessatti hin hafne jechuudha dirqama ibiddarra namoonni tokko gaafii ajaa'ibaa nama gaafata gaafii silaa jechuu daa'imnillee akkanatti yaadee beekuu qabu ibiddarra xoo'isuun dirqama jettanii jechuun keessa waan eeyyeen ibiddarra xoo'isuun dirqama haala an amma hojjedhe kanaan hojjettanii fayyadamuu qabdanii ala kaa'uu hin qabdanii firiijii keettan firiijii yoo jedhu tallaaja jechuudha namoonni hedduun firiijii fireezara gubbaan taljii godhusan yookiin ammootu baradoo godhusaniin beeytanii isaa miti tallaaja keettan akkuma aananii jookiin naqattanii aayilaandii haa ta'uu waan barbaadanii naqattanii hanga guyyaa 3 isinii tur har'a yoo gootan burusun dhuudan iftaan isin dhuudan walitti dhaabdanii guyyaa 3 burcuqqoo takkitti aanan burcuqqoo 3 argattan jechuudha yookiin burcuqqoo 4 obboleeyyan kiyya haala kanaan hundi keessan fayyadamtanii irraa faayida qabeessa bu'a qabeessa argachuu ni dandeettanii inni kun faayidaan isaa hedduudha
jechuudha akkuma jalqaba isinii dha'uu himuu barbaadetti fiizikaala qaama keenyaa bareechisuufis ta'e akkasuma taa'aa harmallee hin deebisa buqqoo keenyaa hin bareechisa walumaa galatti asheeta qaama walumaa galatti shamarran keenya hedduu kan bareechisuu fi akkasuma mootuyyuu baay'ee kan gogaa isaanii diriirsuu akkasuma lullummaa tasaa umrii malee dhufu sababa aarii sababa cinqii sababa madaamiin nama gubduu sababa jechuun jireenya kana keessa gaa'ela keessatti illee namoonni hedduu waan walumaa hin beekna keessattuu jechuudha warroonni biyya ambaa keessa jiraatan biyya ambaatitti ulfaayanii daanii jedhan rakkoolee addaa kan dandhamanii fi waggaa tokko keessatti daa'imman jechuudha gaafa deette jette gaafa waggaa lammaffaa haadha isii caalaa kan dulloomtuudha kana anis namoonni hedduu ni beeytan jedhee yaada kana hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isa kana ganama galgala yeroo lama dhuudan jechuudha ganama garaa qullatti akkasuma galgalallee hirriba nyaata booda jechuudha kana dhuudee kaatee achirraa walakkaa sa'a turtee yookiin sa'a tokko turtee nyaata kan kee ciree dirqama nyaachuu qabda nyaanni barbaachisaadha nyaata sadiin sirriitti firdii godha nyaadha kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaariidha fayyaan faaya isiniin jedha akkuma baratamee subscribe like share gochuun obboleeyyan keessaniif qooda itti aansuun jechuudha midhaan kana akkuma riif isinitti firiijii yookiin tallaajaa keettanii firiijii jechuun afaan biyya keenyatiin tallaajaa jechuun ijoolleen irra caalaan kan maqaa biyya arabaatiin beeydi tallaajaa kaa'attan isiniin jedha guyyaa sadii dhuudanii har'a gootan borus dhuftaanis dhuguu ni dandeettanii kanaaf hiriyoota keessanii sheer gochuun waliif qooda waliin dhoysinaa dharan godhinaa walitti himaa haa fayyadamanii yoo isiin bareedde homaa abbaan manaa keetii yookiin jaalalleen kan kee hin bareeddu dhimma ofiitiif abbaa manaa ofiitiif bareeddi obboleettii teetii qoodii siin jedha namni kenna wal dhoysaa ani wanna kanaa waan na mudatee fi horaa bulaa turtii gaarii dhiifa manaaf